iyyuu dhaabbatee birrii wayii kadhatee jennaani hin dhowwate dhugaa rabbii gurbaan darbatamaan kuni galagashii gurbicha interview godheetu dhaqee kennee jechuudha birrii kan saniin booddee maal godhaa manatti agarsiisuudhaaf fudhatee ka'e jechuudha hin deeme hin kute manatti agarsiisuudhaaf hin deeme jechuudha karaatti wal qaban qamme inni laallamee viidiyoo itti muree fideen jiraati viidiyoo itti daawwadha. ባልስታ ቃለ የደፈርከው ልጅ እኔ እንዴ ምን ለማለት ፈልግ ያው አሁን ዝም ብለህ መደባበቁ ምናምን ይቀርብልና ስለሰከይና ተባለም Tefude Kapi Kuti na fude de mure fude garabbi inkute akka deeni abaluun beektaa jedheni maqaa gurbichaa dheetu darajjee moo maal jedhee darajjee beektaa hinnaatu darajjeen kamedhee of dudduubatti deebi mucaa walii wajjin jiraachaa turtanii jedhesaniin booddee hin beekan darajjeen kamennaan akkas akkasii biyya laarraa galee hin beektaa homaa waa tokko nan dhosinii tokko lama kutee fuudhee jechuudha gurbaani gana qabedhee hin kaasee jechuudha hin fiigee saniin booddee gurbichi tanqaarraa ta'ee fiigee dhaqee qabate gamgoonaan qabate gadhiisuu didee saniin booddee ani hin beeku dheeni gurbichi sin naqe jechuudha anis hin beeku eessatti si beekaanee dheeni gurbaadhaan gurbaasuma kalaan dura walii wajjin jiraachaa ture inni eessatti si beeka jedheen saniin booddee hin qabatanii gaa fuudhanii deemanii iqirtaa dhiifama naa godhaa ani lammata waan akkasiitiin deebi'u dhuguma godheen jira dhiifama naa godhaa duraan kaadee ture duraan hin amanne ture amma birrii isinii kennaati ganna dhiisaa lammata ittiin deebi'u jedheen kadhachaa ture jechuudha saniin booddee hin didanii jarre poolis xaabiyaa deemtaa mana seeraatti si geessinee baramuu qabda jedhaniini fuudhanii deemanii jechuudha waan isa ragaan immoo mana hidhaatti geessan ta'ee akka isaan godhan immoo hin beeku viidiyoon kutaa lammaffaa gadhiifama jedhanii jiru viidiyicharraa laaleetanii isinii fidee dhufaa jechuudhaan illee ilaalaa jamaa rabbii baruma maalii keessa jiraan jedhan mee akkamittiinitu dhiiraa walii wajjin jiraata mee akkamitti yaade namtichi isaa darbatu bar cabaan kun maali kadhe yoona ammoo obbokosee ani viidiyoo intini uffanni uffatu caammaan uffatu dhugaa rabbii zanaa zinnitti deema gurbaanni astaghfirullah gurbaan kanaan jiraatan fakkaata maalin fuudhuu dubartiin fuudhuu silaa bareedee deeme hidhatee deema hin fuudhuu maal mataanii jamaa namni waanuma du'anii waanuma yookaan addunyaa kanarraa badu itti fakkaachaa jiranii dhugaa rabbii waanuma addunyaa kanarraa badan itti fakkaatu okay haa ta'uyyuu gurbaanni walii wajjin jiraate suni na daffare jedhe suni yeroo ittiin daffaruudhaaf ittiin qabu yookaan immoo bira dhaqu sana itti wandoon godhu ittiin sirreessu ittiin muruu hin chiggirallee mukko ittiin muruu okay ittiin muruu yoo haadheessu iniyyuu ollaan hin jiru manni isaanii mana namaa gidduu miti garasiif garanaan ollaan hin jiru ittiin iyyuu poolisiin qabsiisu indagana wajjin hin jiraatee ka'ee dhufeetu interview godhu miidiyaa irratti baasu wajjin hin jiraatee ka'ee na daffareedhe ofirratti qabeera moo hin qabneen jedhiyan wajjin jiraate moo wajjin hin jiraanneen jedhiyan kanatu naan galle bar giraa gabbaanyi koo unateen namu wajjin hin jiraatee ka'ee dhufee amalakkata silaniyyuu yerootti ni daffare sana uwweedhe keessan qaamburreessu gurbaan amma hin goone jechuun hin danda'a ragaa qabaa hin goone ani waan akkasiyyuu hin goone mana seeraa galee hin kaada maqa balleessiidha maqaana balleesse miidiyaa irratti fidee maqaana balleesse gurbaa sanatti galagalchee hasiisuu danda'a gurbaatti galagalchee hiisisuu danda'a jechuudha miidiyaa irra na baasee maqa balleessiidhaan jechuudha garuu osoo yeroo sana itti jeera ta'e
surree isaa jalaa fuudhee yoo silaamee ofitti baasee mitire surree isaa jalaa fuudhee dhossee qullaasaa hedhaniyyuu durtisaan ammallee baraa fi seerallee bara jechuudha. Amma garuu kamtuudha ko kamtuu lafa duwwaa waan godhuun qabu mana seeraa ga'ee jennaan hin beeku. Sirriidha mana koo jiraachaa ture ayin goone yoo jedhee hin danda'a. Rakkoo baay'ee ulfaataadha rabbiin nagaa nuuf haa kennu. Hedduu baay'ee tokko ulfaataadha wanti nu keessa jirru wanti gurra keenyaan dhageenyu wanti ija keenyaan arginu waan safuun badee wanta aadaan cabee bakka jireenyi nuti keessa jiraachaa jirru wanti nu dhagaa jirru wanta gaariis miti. Iji keenyas waan hin taane kana ilaaluu itti fiddee laabeettanii nun komatinaa iji keenya bara waan hin taane ilaaluu fiddi waan gaarii ni ilaaltu bara waan hin taane ilaaluu dogoggorsuun nu balleessuuf. Kanaaf baay'ina tokko nama gaddisiisaa baay'ee namatti dhagahama wallaahi dhugaa dubbachuu fi rabbiin hunduma keenya haa qajeelchu. Rabbiin nu haa qajeelchu malee waan jennu tokkoon illee hin jiru. Isiniin jechuun barbaada kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya warroonni sobdaa waan sobaa fiddaa ati si fayyoo jaalalaa taatee ati fayyoo jaalalaa waan sobaa malee naasoftanii naan jette mucaan tokko koomentii jalatti maal sombeen kee haa ta'u. Sombeen kee haa ta'u maalan si sobeen ta'a. Amaariffaan hin beeku isuma dhaga'uu fidee isiniif himaa jedhee dhugaa dubbachuun koo sobadha. Mindinoo ችግራለን እንዴ? አይ ከናን ጀቴ ሙጫ yondo ማልታቴ ወለቡ ደምናላ አናፈቲ ወለቡ ደም ዝም ጀደላ ዝም ጀ አማሪፈን በኩን ጀደ ማን ድርቀማ በሩን ከባይ ድርቀማ በሩን ከባ ማ በገነገ ላለ ማን ማል ስገልሽ ማል ጎቼ